Akka moltan hordoftoota keenya oduu gaggabaaboo sa'aatii kanaa miidiyaa guutuurraa isinitti himaa oduu waliinaan Yoonaas Mangashaati. Sirni faayinaansii addunyaa haaromsa isa barbaachisaa jedhan ministeerri muummee Itoophiyaa fi ministeerri dhimma alaa obbo Dammaqaa Mokonnin yaa'ii waliigalaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii 78ffaan Niiwuorkitti taa'amaa jira. Yaa'ii kana cinatti fooramiin siyaasaa hooggantoota galmoota misooma egeree kaleessaa fi dheengadda adeemsifamee jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa fi ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa obbo Dammaqaa Mokonnin galmoonni misooma egeree fi yaa'ii misooma faayinaansii addunyaa akka lakkoofsa Awurooppaa bara 2015tti Finfinnee Taamen hojiirra oolmaan sanadii hojimaataa Finfinnee irratti waliigalame hanqina raawwii akka qabu ibsanii jiru. Hojiirra oolmaa galmoota misoomaa egereef yaaliiwwan qabeenya biyya keessaa sassaabuuf taasifameef weerarri COVID-19 dhiibbaa akka uume dubbatan. Faayinaansii misooma biyyoota gurguddachaa jiraniif taasifamu gahaa akka hin taanee fi haqa qabeessummaan isaa hir'ataas jedhanii jiru. Sirni faayinaansii addunyaa haaromsa isa barbaachisaa kan jedhan obbo Dammaqaan biyyoonnii fi dhaabbileen tarkaanfiiwwan qabatamaa liqii haquuf qindeessisan akka fudhatan hubachiisanii jiru. Obbo Dammaqaan fooramii kana cinatti ministeera gargaaraa dhimmoota Afrikaa, ministeera dhimma alaa Ameerikaa, Mooliifii waliin maree bu'a qabeessaa taasisuu isaanii odeeffannoo ministeera dhimma alaa irraa argame ni beeksisa. Jiraattonni naannoo laga Abbayyaa, laga Qooqaa fi laga Awaash jiraatan of eeggannoo akka taasisan Inistituutiin ragaa haala qilleensaa Itoophiyaa hubachiise. Ogeettiin ragaa Inistituutichaa Saamraawwit Dabbabaan guyyoottan 10 dhufanitti kutaa biyyattii garaagaraa keessatti duumessi akka jiraatu ibsan. Duumessi bakka hin jirrettis roobi cimaan roobuu danda'a raagni jedhu jiraachuus eeranii jiru. Haaluma kanaan jiraattonni naannawaa yaawwan laga Abbayyaa, Qooqaa fi Awaash haala barameen olitti miidhaa qaqqabsiisuu waan danda'anii fi hawaasni naannawaa yaawwan kunneen jiraatu of eeggannoo akka taasisu akeekkachiisanii jiru. Magaalota keessattis lolaan akka hin mudanneef bo'iiwwan lolaa balfarraa qulqulleessuun akka barbaachisu adde Saamraawwit ibsa Faana Broadcasting Corporative laataniin himanii jiru. Oduu wal fakkaatuun godina Jimmaa aanaa Saxxammaa ganda Saattaatti bishaan laga Gidoo guutuudhaan guyyoota 3 darbanitti lubbuu namoota 3 galaafachuusaa jiraattonni himan. Reeffi namoota 3 ammallee akka hin argamne kan himan jiraattonni gandichaa kunneen balaa qaqqabe kanaan uummanni gaagama keessa jiraachuu BBC Afaan Oromootti himanii jiru. Bishaan laga Gidoo sababa rooba cimaa tibbana naannichatti roobaa jiruutiin walqabatee guutee ofirraa jigee ooyiruu qonnaan bultootaa balleessee hawaasa naannoo sanaa jiraatu buqqisuu akka danda'u sodaa qabanis jiraattonni dubbatanii jiru. Jiraattonni ganda Sattaa laga Barbaraan lubbuu namootaa galaafatu kan irratti riqicha akka ijaaramuuf mootummaa gaafataa turanis hagammaatti waan qabatamaa akka hin arganne dubbatanii jiru. Bishaan laga Gidoo godina Jimmaa aanaa Sigimoo keessa darbuun aanaa Saxxammaa seenu kun qaama yaa'a lagaa dhidheessaatti dabalama. Dargaggoonni ardii Afrikaa carraa daldalaa naannoo daldala walabaa ardii Afrikaa guutuu fayyadamuuf sochiirra jiru. Youth Motion naannawaa daldala walabaa ardii Afrikaatti aartiin dorgommii walduraa duubaan artistoota barattoota dandeettii qabanii biyyoota Afrikaa 20 gidduu taasifamaa jiraachuu beeksise. Artistoonni sun hojiiwwan aartii fi aadaa naannoo daldala walabaa ardii Afrikaa irratti bifa fiilmii gabaabaa, muuziqaa, fakkii fi diizaayinii dijitaalaatiin dhiyeessu. Dargaggoonni kun bu'uura naannoo daldala walabaa ardii Afrikaa keessatti waan maayii guddaa baasu hojjetu jedhe Gaati Akmeenaa hundeessaaf daayirektar sochii dargaggoota Keeniyaa sochiin bilisaa namootaaf meeshaalee faayidaa naannoo daldala walabaa ardii Afrikaa irraa argamu keessaa isa tokkodha jedhe. Hagammaatti dargaggoonni waa'ee naannoo daldala walabaa ardii Afrikaa caamsaa bara 2019 hojiirra oolee xiqqoo qofa akka beekanis hubanneerraa jedhe. Akkasumas biyyoonni seeraa fi dambiiwwan adda addaa akka qaban gariin isaanii baay'ee dhorkaa ta'uu isaaniis hubachuu hime. Dargaggoota Keeniyaa fi Afrikaa biroo biratti hubannoo naannoo daldala walabaa Afrikaa uumuuf jalqabbii abukaattummaa socho'aa Kaazini Karavan jedhamu kan hiikaa Iswaayilii hojiirra jira jedhu jalqabsiisanii jiru. Kanaafis sochii aartii daangaa qaxxaamuree deemuu irratti hojjetaa jiru. Karavaniin Kaazayin kun dargaggoonni Afrikaa keessa socho'uu fi carraa bakka biraatti argamachuu akka danda'an mirkaneessuuf daangaa ce'ee deemuusaas himee jira. Karavanichi jalqaba adoolessa bara 2021 Naayiroobii irraa gara Darbanitti imaluun yeroo agarsiisa daldala Afrikaa keessaa karaa Dodoma Lusaakaa fi Gabrool keessa darbee biyyoota 5 fi kiiloomeetira 9,300 uwwisee akka jiru hime. Daldalli nama tokkoomsaa daldalli dargaggoonni of argachuuf sagalee isaanii akka lakkaa'amu carraa argamsiisaas jedhee jira. Karavaaniin kun marsaa lammaffaadhaan naannoo Afrikaa 6 keessaa 5 keessatti biyyoota 20 kan hammatu ta'a jedhe. Yeroo
agarsiisa daldalaa Afrikaa kun biyya Misrii magaalaa Kaayirootti akka xumuramee jira. Jalqaba baatii adoolessaa irraa eegalee karaavaaniin kun Itoophiyaa, Finfinnee, Rwaandaa, Kigaali, Yugaandaa, Kaampaalaa keessa darbee akka tures yaadachiisee jira. Dargaggoonni waliigaltee daldalaa irratti mari'achuuf konfereensii yookaan workshooppii bira darbanii deemuu qabu. Naannoo daldalaa walabaa ardii Afrikaa beeksisuuf karaa aartii fudhachuuf yaada karaavaanii kana finnees jedhee jira obbo Maanaan. Ola Afrikaatu gabaase. Itoophiyaan faayidaa hojjettoota mootummaaf ragaa ijoo taasisuufi jedhame. Sagantaan eenyummaa biyyoolessaa Itoophiyaa Koomishinii Siivil Sarviisii Federaalaa biyyattii waliin ta'iinsa uumuudhaan waraqaa eenyummaa dijitaalaa faayidaa hojjettoota mootummaa hundaaf waraqaa eenyummaa ijoo akka ta'u taasisee jira. Akka beeksisa kanaatti tarkaanfiin kun akkaataa humni namaa Siivil Sarviisii Itoophiyaatti hoogganamu irratti kalaqa iftoominaa fi nageenyaa kan fidu ta'uun ibsamee jira. Aayidiin yookaan waraqaan eenyummaa dijitaalaa akka ragaa ijoo hojjettoota mootummaatti fayyadamuun bulchiinsa adeemsa siivil sarviisiif saffisisuu fi sirreessuus kan taasisu yoo ta'u, kunis teessoo dhimma bulchiinsaa yeroo qisaasuu fi baasii maallaqaallee dhabamsiisuu keessatti karaa dheeraa kan deemu ta'a jedhe. Hangafoonni akkasumas waraqaan ragaa dijitaalaa dirqama hojjettoota mootummaaf kennamu sadarkaa malaammaltummaa tajaajila mootummaa keessatti mul'atu akka hir'isu kan amanamu yoo ta'u, kunis qajeeltowwan bulchiinsa gaarii fi qulqullina koomishinichaa waliin wal jedhame. Akkasumas dhugummaa sanadoota galmee hojii hojjettoota mootummaa keessatti argamanii murteessuu fi cimsuuf ni gargaara jechuun koomishinichi abdii qabu himee jira. Jalqabaaf koomishinichi hojjettoonni mootummaa magaalaa guddoo Finfinnee keessa jiran baankii isaanii keessattis ta'ee wiirtuu galmee NIDP naannoo isaanii jiru kamiyyuu keessatti galmee waraqaa eenyummaa dijitaalaa akka jalqaban gaafatee jira. Yeroo boodas ergaan miira namaa kakaasuu dhaabbilee mootummaa hunda akka qaqqabuuf tarkaanfiiwwan ni fudhatamu waan ta'eef sochiin galmee kun naannolee biyyattii biroottis ni babal'ata jedhe. Michoonni lamaan tarkaanfiin kun tattaaffii jijjiirama dijitaalaa Itoophiyaan taasisu keessatti tarkaanfii siidaa ta'uu kan himan yoo ta'u, mootummaan federaalaa siivil sarviisii ga'umsa qabu uumuuf kutannoo akka qabus kan hubachiisudha jedhame. Erga waraqaan eenyummaa faayidaa jedhamu kun hojiirra ooliyaas mootummaan waraqaa eenyummaa dijitaalaa tajaajila mootummaa tokko tokko kan akka tajaajila eegumsa fayyaa fi hojii baankii keessatti walitti makuuf tattaaffiin taasifamaa ture. Faayidaan kun dhiyeenya kanas barattoota dhaabbilee barnootaa biyyattii hunda keessatti argamaniif waraqaa eenyummaa ofiisaa ta'ee fudhatameera. Biyyoonni Afrikaa biroo kanneen akka Ikwaatoriyaal Giinii fi Gaanaas hanna siivil sarviisii ittisuu keessatti aayidii dijitaalaa baayoomeetiriikii qaama dirqamaa taasisaa jiraachuu baayoomeetiriik abdeet gabaasee jira. Atileet Qananiisaa Baqqalaa Dooktar kabajaa Yuunivarsiitii Arsii irraa kennameef guyyaadhaa fudhatee jira. Gootichi Atileet Qananiisaa Baqqalaa digirii Dooktar kabajaa Yuunivarsiitii Arsii irraa kennameef ture wayitee sanatti sababa hojiitiin qaamaan dhiyaatee fudhachuu baatus pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii gargaartuu Koomishinara Daraartuu Tulluu fudhattee fi akka turtan yaadatama. Guyyaa kaleessaa pirezidaantii Yuunivarsiitii Arsii Dooktar Dhugumaa Addunyaa bakka argamanitti Dooktar kabajaa fi beekamtii qaamaan argame kennameef jira. Atileet Qananiisaa Baqqalaa direewwan dorgommii addunyaa biyya isaa bakka bu'ee hirmaate irratti injifannoowwan hedduu kan galmeesse yommuu ta'u, maqaa biyya isaa fi alaabaa Itoophiyaa waamsee jira. Pirezidaantiin Federeeshinii Atileetiksii gargaartuu Koomishinara Daraartuu Tulluu, pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Obbo Isaayyaas Jiraa, hooggantoonni boordii Yuunivarsiitii Arsii, abbootiin amantaa, jaarsoliin biyyaa, abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, maatiin atileetichaa, michoonni isaa fi keessummoonni waamichi taasifameef sagantaa kana irratti argamuu isaanii odeeffannoowwan Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Hordoftoota keenya oduu gaggabaaboo miidiyaa Bultuurraa sa'aatii kanaaf isiniif qabannee goolabnee jirra. An Yoonaas Mangashaan ture. Toorawwan miidiyaa hawaasaa keenyaan qophiilee fi sagantaalee keenya irraa daawwadhaa.